Ashamaa kabajamtoota hordoftoota Oromoo miidiyaa nageenyi kiyya bakka jirtanitti sinaa ga'u isiniin jecha har'a barnoota biraatii walitti deebineeti jirra. Barnoonni keenya har'a akkaataa Google akkaawuntii iimeelii namni nu bane osoo hin taane ofii keenya haala salphaa ta'een akkaataa itti banachuu dandeenyuun isinitti agarsiisa. Akkasumas kan namni nu banee jedhe ta'ee kan hin barbaachifne haala itti dileet ofirraa gochuu dandeettan isinitti agarsiisa. Hanga xumuraatti na faana turaan isiniin jira. Jalqaba irratti warroonni YouTube kiyyaaf haaraa taatan Oromoo miidiyaa subscribe gochuudhaan na hordofaa isiniin jira. Jalqaba irratti Google keenya keessa ni galla. Google keessa erga galleen booda sadii kana ni tuyna. Ergasii bakka pilaasii add account bakka jettu kana ni tuyna jechuudha. Erga haala kanaan inni nu dhufeen booda ka gubbaa kun yoo duraan qabaanne itti galchina jechuudha. Yoo addisii ta'e immoo create account bakka jettu kana tuyna. For myself bakka jedhu kana tuyna. Haala kanaan erga inni nu dhufeen booda first name and last name jedha. First name itti barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan erga itti barreesseen booda bakka next jedhu kana tuyna. Amma guyyaa dhaloota baraa fi ji'a akkasumas haala itti guutaa jedha. Guyyaa irratti fakkeenyaaf kana guutee ka barbaaddan itti guutuu ni dandeettu jechuudha. Haala kanaan erga itti guuteen booda bakka gender jettu kana tuytanii yoo dhiira taatan male, yoo shamara taatan immoo female jettaniini. Haala kanaan erga xumurreen booda bakka next jettu kana ni tuyna. Erga bakka next jennu tana tuyne filannoo akkanatti nuuf fida jechuudha. Ka jalqabaa tiyuub kaamil sagal isa jedhu kana filattamoo ka lammaffarra jiru kana filatta jedha. Yoo ammoo haaraa barbaadde ka sadaffaa kanarratti tuyte itti barreeffatta jechuudha. Anama fakkeenyaaf ka lammaffaa kanarratti tuqee isinitti agarsiisu. Bakka next jettu kana tuyna. Ergasii paaswordii itti barreessina. Ammas konfirmii bakka jedhu kanatti paaswordii ma jalqaba irra barreessine kana itti barreessina. Haala kanaan erga itti barreessine bakka next jettu kana ni tuyna. Erga haala kanaan xumurreen booda ammas bakka next jettu kana ni tuyna. Ergasii akkana ol harkifnee agree bakka jettu kana ni tuyna. Haala kanaan Google akkaawuntii banannee jirraa jechuudha. Mee amma haa laallu. Kunoo isa lammaffarra jiru kana jechuudha. Amma ka namaa kana ammoo yoo ka dura ofiin bananne taate haala itti isa kana ofirraa balleessinuun isinitti agarsiisa. ergasii haala kanaan erga seenneen booda
manage account bakka jedhu kana tuqna. manage account erga tuqneen booda ammas bakka google kana ni tuqna. haala kanaan erga inni nuu dhufeen booda isa kana yoo ofirraa balleessuu barbaanne bakka tuqaa sadii kana tuqne remove account bakka jedhu kana tuqna. remove jennaani haala kanaan ofirraa balleessine jechuudha emailii ka nama biraa kana. kun amma kun ka ofii kennaa bananne mee amma isuma kanaan jechuudha YouTube haala itti fayyadamuu dandeettan isinitti agarsiisa. amma fakkeenyaaf YouTube kanumaan account makanaan YouTube illee banachuu yoo barbaanne YouTube keenya keessa gallee erga YouTube keenya keessa gallee bakka qubee kaatana ni tuqna gubbaa isii tanarra. erga haala kanaan tuqne your channel bakka jettu kana ni tuqna jechuudha. amma YouTube banataa jirra jechuudha. ergasii maqaa kana yoo barbaanne kanuma itti goona, yoo barbaadu baanne immoo maqaa kana yoo irraa qayyaruu barbaannes kanniin irraa haynee itti kabiraa barreeffanna jechuudha. yoo kana barbaanne ammoo create channel bakka jettu kana itti tuqna. haala kanaan YouTube channelii banannee jirra jechuudha. amma 0 no subscribe jedha. subscribe wayituu hin qabu amma banne waan ta'eef haala kanaan YouTube channelii banattanii itti fayyadamuu dandeettuun haala salphaa ta'een ofumaa keessanii laaltanii banattanii itti fayyadamuu dandeettuun isiniin jedha. kabajamtoota hordoftoota kiyya barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagahatti.